Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya har'aan tana waan xiqqoo takkaan isin garsiisa. YouTube channel irratti chat namaa barreessuudha jechuudha ni dandeessanii jechuudha. Wanni kun baatii lamaan dura kan inni eegalee an akka argetti garuu as bakka gama gadiitti argitan kan akka amma isin mul'atu jiru kana jechuudha. Isaas bakka mallattoo share jirtu kana jechuudha. Bakka kanatti tuquudhaan nama chat barreessuu dandeessanii. Nama chat barreessitan sana argachuudhaaf ammoo akkam gootanii bakka kana tuquudhaan invite gootaniif jechuudha nama barbaadan sanii. Haala kanaan fakkeenyaaf send invitation link bakka itti gama gadii jirtu kana tuquudhaan sana booda as bakka send invitation jedhu kana ni tuqxanii haala kanaan feetan Facebook irratti jechuudha nama invite gochuu dandeessanii messenger, WhatsApp, Telegram wanta qabdan social media irratti kan barbaadan irra jechuudha namaaf share gochuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp dha yoo erguuf barbaadan asirratti tuquudhaan sana booda fakkeenya nama barbaadan saniif asiin ergitaniif jechuudha. Haala kanaan invite gootaniif jechuudha. Namni sun ammoo yeroo isin invite gootaniif yeroo invite wanta isin gootan linkii kana bane kallattiidhumaan isin jalaa qabee jechuudha. Nama sanii waliin chat waliif barreessuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan akka amma arguutti jirtan kana jechuudha. Erga invite gootaniif namni kontaaktii keessan ta'e sun kallattiidhumaan invite isiniif deebisa jechuudha. Amma kun as gubbaarra akka arguu jirtan kanatti salaamu alaikum nan jechuu jira. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan chat waliin haasa'uu dandeessan viidiyoo illee akkasumas kan YouTube irra jiru erguu fi dandeessan bakka mallattoo viidiyoo jettu kan tuquudhaan haala kanaan waan barbaadan erguu fi dandeessan jechuudha. Akkam arguu jirtan kanatti asirratti yoo barbaadan irra barreessitanii haaluma salphaadhaan erguu fi dandeessan jechuudha. Amma akka arguu jirtan kana haala kanaan ergee fi viidiyoo egaa haala kanaanii invite walii gochuudhaan karaa barbaadan irratti saahiba keessan godhatanii nama gaafachuu barbaadanis invite gochuudhaan bakka san tuqxanii haala saniin nama san chat keessan akka isinii waliin haasa'uu danda'u was gaafachuu yoo barbaadan haala salphaa waliin haasa'uu dandeessan jechuudha. Akkasii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.